Kanaaf waaqayyoon gooftaan keenya fakkeenya biraa dabaluudhaaf seera bahiisaa yookaan Exodus kan jedhamu boqonnaa 3 lakkoofsa 13 haga 14 gaafa laaltan Israa'el gaafa biyya Gibxiitii baasuudhaan waaqayyoon Museen gara isaa ergu Museen dhaqee uummata Israa'elitti waaqayyoon keessan waaqayyoon abbaa kan Abrahaam kan Isaaq kan Yaaqoob waan abbootaa gara keessan ergee jira akka nasiisiin baasee fuudhee deemu jedheen isaanitti hima. Garuu maqaa kee eenyu jedhanii otoo na gaafatanii eenyuun jedhaani jedhee Waaqa yeroo gaafatu Museen argitu lakkoofsa 13 irratti. Waaqayyoon maal jedheeni? Ani ana who I am bakka jedhee gooftaan keenyatti dubbate. Bakka amma isin dubbadhe kanatti wal fakkaataadha. Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 35 kana ani buddeena jireenyaatti kan jedhe kunii fi Waaqayyoon dhaqiitti mi ana jedhee dubbate. Seera bahiisaa boqonnaa 3 lakkoofsa 14-13 irratti argitan kun wal fakkaata jecha tokko ruutii jecha tokko irraa dhufuusaa argitu. Kanaaf asirratti Waaqa ta'ee uummata Israa'el Gibxi irraa baasee akka deemsisu Museen akka uummatatti himaa jira. Asittis gooftaan keenya buddeena jireenyaati ana buddeena jireenyaa anarraa nyaannan beeloftanii kan jedhu kun jechi isaa tokko ta'uusaa asirraa hubachuun baay'ee gaarii ta'a. Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 58 gaafa argitanii gooftaan keenya yeroo dubbatu ani Abrahaam duran ture. Ana kan jedhu kunis ammas deebi'ee macaafa seera bahiisaa boqonnaa 3 lakkoofsa 13-14 irra jiru kanaan tokko ta'uusaati. Ani Abrahaam duran ture yeroo jedhu gooftaan keenya. Warri Israa'el bara san turani kaleessa dhalatee Abrahaam duran ture jedhanii isatti akka kolfan yookaan immoo yaada bira adda addaa akka haasaa macaafni qulqulluun dubbata. Garuu isaan isa duran ture Abrahaam duran ture kan jedhu kuni ana gaafa jedhu ani Waaqa. Ani waa hunda kan uume ana abbaadhaan hafuura qulqulluudhaan tokko kan ta'e Waaqa kan ta'e ana jedhee isaanitti dubbachuusaa asirraa argina jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya jireenya bara baraa kan namaa kennu akkanumaan lafaa kaanee haasofna otoo hin ta'in cubbuu namarraa dhiquu kan danda'u. Cubbuu namaatis sakrifaayi kan ta'e Waaqayyo fuulduratti cubbuu qulqulleessuudhaaf fudhatama argatee nama ta'ee maaramirraa dhalatee lafa kanarratti namaan fannifamee du'ee awwaalamee du'aa ka'ee ammallee bara baraan mirga abbaa jiraatee jireenyi keenyallee isa bira dhaqee bara baraan jiraata jennee gaafa dubbannu biddeena kanarraa namni nyaate tasuma hin beela'u tasuma hin dheebotu jechuu akka ta'e hubachuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Asirratti waan baay'ee barbaachisaa ta'e tokko dubbachuun gaarii kan ta'u maali? Namoonni waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hin beekne baay'ee wanni nama rakkisu yookaan immoo namootatti bitaa ta'u tokko waa'ee amantaa gaafa haasofnu maaliif Kiristoos nama ta'ee deebi'ee immoo Waaqa ta'a kan jedhu kun namoota baay'ee rakkisa. Gabaabatti maal jechuun gaariidha? Kiristoos Waaqa qulqulluu nama qulqulluudha. Kiristoos duris Waaqa ture ammas Waaqa bara baraan Waaqa. Garuu immoo nama ture gaafa jennu maaramirraa yeruma san dhalate yeruma san mul'ate hin turre saniin dura jechuu miti. Kiristoos saniin duras ture ammas jira bara baraan jiraata. Waaqayyoota akkasitti waame waan ta'eef akkaataa kanaan Waaqayyo beekuun baay'ee barbaachisaadha. Maaramirraa dhalatee dhufuunsaa namatti mul'achuunsaa nama keessa deddeebi'uunsaa cubbuu keenya buduunsaa qabatama faaktii beekama. Garuu dubbiin kana duwwaa miti. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Waaqayyoon erga Adaamin cubbuu Adaamin namni lafa kanarraa Waaqaaf fuulduraa cubbuudhaan addaan bahe Waaqayyo firdii Waaqaa jala galee booda Waaqayyo nama fayyisuu barbaade. Jaalala Waaqayyooti kun ulfinni isaa haa ta'u. Kanaaf Waaqayyoon anatu Waaqaa egaa namni akkatti fayyu karaan hin jiru jedhee karaa hundumayyuu maalan godha jedhee Waaqaa yaada asii achi baasee akka namaa rakkatu miti. Waaqa inni waa hunda kan beekudha. Waaqayyoon waa hunda beekudha. Waaqayyo waa hunda gochuu danda'udha. Kiristoos waa hunda gochuu danda'u. Kanaaf gara tokkoon jireenya keenya fayyisuudhaaf nu du'e kara biraatiin Waaqa Kiristoos yeroo jennu namoonni rakkatu. Asirratti gorsina ni qabu nama waa Kiristoos hin beekneef wanni isin itti dubbachuu barbaadu maali? Lammatan beeloftanii Kiristoos irraa nyaadhaa. Kiristoos ana buddeenni jireenyaan jedhe. Maal jechuudha nyaata kana nyaachuu jechuun? Waa wangeelii jedhu kanatti amana. Kiristoositti amana.
Kiristoos situ cubbuu koo na qulqulleessa, situ na fayyisa, situ jireenya bara baraa naa kenna. Sirraa nyaadheen beela'u, sirraa dhugee hin dheebodhu. Ati dhugaadha. Waan hafe immoo situ na barsiisa, situ na beeksisa. Baay'ina beekumsa barumsa baay'ee beekuudhaan miti. Wangeelatti amanuun dhugaa beekuudhaan, dhugaa cubbamaa ta'uu beekuudhaan, dhugaa Kiristoos fayyisaa ta'uu beekuudhaan, dhugaa jireenya bara baraa kennu Kiristoositti amanuudhaan fayyinaan waan hafe Waaqayyoon karaa ayyaana isaatiin nama barsiisaa, namatti himaa, nama jabeessaa deema. Hundi keenya as keessa jira. Namni beekee waa hunda fixe hin jiru. Namni waa hunda beekee Waaqayyo hubatee fixe hin jiru. Waaqayyo namni hubatee fixu jiraachuu hin danda'u. Waaqayyoon guddaadha. Sammuu namaatii oli. Waaqayyoon guddaadha. Kanaaf Waaqa beekuun cubbuu ofii karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin fayyina argachuu beekuun dubbii guddaan kana. Kanaaf namoonni kana hin beekne kanatti akka amantan, gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti akka amantan, wanni keessa jirtan otoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti hin amanin, wanni si fayyisuu danda'u tokkoyyuu akka hin jirre, beela sin baasuu kan danda'u wanni tokkoyyuu akka hin jirre, dheebuu kan sin baasuu danda'u wanni tokkoyyuu akka hin jirre isinitti himuun barbaada. Kana himuun dhugaa wangeelati. Jaalala gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isinitti himuun barbaada. Jaalalaan amantanii, jaalalaan beektanii, fayyina kana argattanii, jireenya bara baraa qabaattanii gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti akka amantan, isaan akka jiraattan waamicha isin gochuu barbaada. Warri immoo kana beennu obboleeyyan koo, obboleettiiwwan koo, maali biddeenni jireenyaa hin jedhu kuni barumsa yeroo hunda irra deddeebinee barachuun irra jiraatudha. Namni irra nyaatee boruun beela, foonumaanuu jechuu gooti. Keessattuu immoo jireenya afuraa kana namni beeku, jireenya afuraa kana namni hubate, itti deddeebi'ee wangeela barachuun, wangeela kana hubachuun, wangeela kanaan jabaachuun jireenya kiristaanaatti baay'ee waan murteessaadha. Kanan beeknu taanaan karaa wangeelarraa fiiguun salphaata. Dhugaa ganuun baay'ee salphaata. Seexanni jireenya keenyatti taphachuun salphaata. Kanarraa of eeguudhaaf bara kana keessattuu bara namoonni karaa wangeelarraa kaatan, macaafa qulqulluu baratti dhiisan, bara namoonni baay'een jechuudha, nama hundallee jechuu koo miti. Wangeela dhiisanii waa wangeela fakkaatutti amananii, wanna wangeela fakkaatutti asifachi bari jireenya isaanii dhumurraa of eegnee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wangeela barraa'ee gooftaan keenya karaa hafuura qulqulluutiin jireenya keenya keessatti lallabee barsiisee dubbate kana isa guyyaadhaa gara guyyaatti barachuu, kadhachuu, gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ayyaana isaa gaafachuu, isaan jiraachuu, namootatti wangeela himuu, wangeelatti amanne kanaan gammaduu, even chaalenjii qabnu keessatti gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waamu, humna kan nuu ta'u, jabina kan nuu ta'u, jireenya kan nuu ta'u, karaa kan nuu ta'u, du'aa kaa jireenya wanna barbaade faatu jireenya ta'uu kan danda'u gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kana. Maaliif fayyinni jireenyaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos, giddugaleessi wangeelaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Kanaaf wangeela amanuudhaaf waa'ee Kiristoos dubbachuun, waa'ee Kiristoos amanuun, wangeela kana beekuun, wangeela kana lallabuun, wangeela kana dubbachuun anaaf hojii gosa jalqabaati jedha dubbii Waaqaa yeroo dubbatu. Wangeela dubbachuun, lallabuun, dhaga'uun har'allee nuuf hojii isa jalqabaati. Ulfinni gooftaa keenya kan ittiin fayyine, kan ittiin jireenya bara baraa argan, kan ittiin gammanne, kan ittiin tasgabboofne, kan humna Waaqaatti hin beekne, jaalala Waaqaatti hin beekne, gaarummaa Waaqaatti hin beekne, karaatti ittiin dhadhamaanee burjaaja'aa ture irraa deebisee Waaqayyoon waaqummaa isaa nutti himee jireenya nu kennee, tasgabbii nu kennee, karaarra nu buuse. Ulfinni har'alee jireenya keenya enerjiidhaan guutee, wangeelaan guutee nu jajjabeessuu barbaadu. Waan itti amanne kuni Waaqa waa hunda danda'udha. Waaqa jireenya keenya fiizikaalii nyaata nu barbaachisullee nu kenna. Hunda caalaa immoo nyaata bara baraa, dhugaatii bara baraa kan nu kenne ana kan jedhe gooftaa keenya Yesuus Kiristoos amanuudhaan. Kana hubachuun baay'ee jireenya keenya keessatti barbaachisaadha. Namoonni har'a waan wangeela fakkaatu kanatti yeroo isaanii dhuma. Waan wangeela miti, garuu wangeela fakkaata. Wanni wangeela fakkaatu wangeela miti. Wangeela malee wangeela fakkaachuun irra hin jiraatu. Kanaaf wangeela beekuun ana biddeena jireenyaa gooftaan keenya gaafa jedhu biddeena jireenyaa kana nyaachuun, isa dhaga'uun, wangeela kana dubbisuun, wangeela kana barachuun, barsiisuun, lallabuun, ittiin jiraachuun, namoota timuun jireenya keenyaaf waan jalqabaati saba Waaqayyoo, ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf kana hubachuun baay'ee barbaachisaa ta'a. As keessatti waan kiristaanaaf ta'u waan tokko kaasuun gaarii kan ta'u Kiristoos erga biddeena yookaan ana biddeenni jireenyaa jedhee dubbate kiristaanonni yookaan immoo amantoonni akkaataa gooftaa keenya ittiin galateeffannee jiraannu dubbachuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Maaliif takka jireenya bara baraa arganne? Namoonni asirratti gaafii adda addaa kaasu.
yaada adda addaa keessa seenu. Mamaa adda addaa keessa akkuma bara san warri Israa'el gungumaa ture. Ana buddeeni jireenyaa gaafa jedhu gungumaa turan bara kanan namoonni shakkii adda addaa keessa galu. Kiristoostuu nama fayyisaa. Fayyisaan keenya Kiristoosi. Fayyinni keenya gooftaan keenya sakkiirii kan godhe kan fayyiseedha. Mamaa kan hin qabnedha gaafa jedhu namoonni gungumuu barbaadu. Shakkuu barbaadu. Warra bara san gunguman yaani kun fakkaataadha saba Waaqayyo. Waaqayyoon kanarraa nu haa tiksu. Kiristoos amanne taanaan jireenya bara baraa qabaachuu keenya shakkuun nurra hin jiraatu. Kiristoos beekne taanaan dhugaatii Kiristoos irraa dhugne taanaan fayyinni keenya mamaa akka hin qabne beekuun baay'ee barbaachisaadha. Amanuun baay'ee barbaachisaadha. Garuu immoo jireenyi keenya maal fakkaata kan jedhu kana ragaa ba'uutu immoo irra jiraata. Amanuu duwwaa otoo hin ta'in wanni amane kun jireenya keenya keessatti geeddarumsa tiraansfoormeeshinii fiduusaa ragaa qabaachuu mul'isuu hubachuutu nurra jiraata. Wangeelli waa'ee kanaa maal dubbata? Macaafa Roomee boqonnaa 8:13 ilaalame. Akka foonitti otoo jiraattan hin duutu. Hafuuraan hoo jiraattan garuu waa'ee foonii fedhii foonii kana maal gootu hin ajjeeftu. Karaa hafuuratiin fedhii foonii maal gootu hin ajjeeftu. Fooniin otoo jiraattanii garuu hin duutu jedha wangeelli keenya. Kanaaf kiristaanni yookaan amanaan tokko biddeena bara baraa kan ta'e Kiristoos kan ta'e kana nyaannan jireenya bara baraa qabaannan nama hafuurati jechuudha. Namni hafuuraa immoo hojii foonii maal godha? Hin ajjeesa. Maal hin ajjeesa? Hafuuraan ajjeesa. Anatu isinii ajjeesa. Anatu isinii kana godhaan jedha. Hafuuraan ajjeesa jechuun erga fayyee namni tokko erga du'aa ka'e erga Kiristoos beeke ani buddeenni jireenyaa kan jedhe gooftaa keenya erga beekee booda hojii cubbuu qabu, hojii jallina qabu, hojii dogoggoraa ta'e irraa fagaatee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos beekuun akka jiraachuun irra jiraatu kutaa macaafa Roomee boqonnaa 8:13 kanarraa ifatti arguu dandeessu. Itti dabalaan Galaatiyaa boqonnaa 5:24 arguu dandeessu. Namni kan Kiristoos ta'an foonii fi fedhii foonii kana maal godhaniiru? Fannisaniiru, gataniiru, dhiisaniiru jedha. Ergaa Galaatiyaa boqonnaa 5:24 kun. Maaliif kana dubbata? Namoonni Kiristoos irraa nyaatan, namoonni Kiristoos beekan, fedhii foonii maal godhan? Fannisan, gatan, dhiisan. Namoonni kana qabaachuu isaan irra jiraata. Karaa kanarra deemuutu isaan irra jiraata jechuudha. Yeroo hunda cubbuu keessa jiraachaa, yeroo hunda jallina keessa jiraachaa, yeroo hunda yaada foonii, yeroo hundayyuu daba waldaa keessatti, fellowship kiristaanaa keessatti namoota irratti karaa walirraa hin cinneen lubbuu keenya yookaan lubbuu namaa isa foonii kana isa namoota irraa baay'ee hin fayyine yookaan namoota irraa nama fooniitti irraa gargar hin taane qabatanii yaada kiristaanaa reflect gochuudhaaf yaaduun hin danda'amu. Kanaaf nama foonii yaada foonii qabannee deemuu hin dandeenyu nama Kiristoos taana. Of course dadhabuu dandeenya. Of course yaada adda addaa yaada dadhabinaa keessa baabuu dandeenya. Kanaaf macaafni qulqulluun namoonni kana godhaniif godhaa kan jiraatan mootummaa Waaqaa hin galanii. Godhuun kun laayisensii kennaa jira miti. Tasa godhuun qabu kiristaan. Homa dadhabee cubbuu dadhabina keessatti illee kufe garuu dhiiga gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin karaa hafuura qulqulluutiin dafee qalbii diddiirinaadhaan karaatti deebi'uutu irra jiraata. Fedhii kana immoo lammata isatti deebi'uu hin qabu jechuu isaati. Ergaa Galaatiyaa kana gaafa laaltan. Ergaa Yohaannis isa jalqabaa boqonnaa 2:16 gaafa laaltanii waan addunyaa kanaa kan ta'eef addunyaa kana hin jaalatina. Addunyaan kun fedhii foonii ijaan waan argan waan namatti bareedu waan addunyaa kanaati. Wantoonni kana yaadan waaqarraan dhalanne, waaqarraan mul'anne. Warroota akkasii yaada akkasii hordofan immoo fedhii abbaa jaalalli waaqaa isaan keessa hin jiru. Jaalalli waaqayyoo isaan keessa hin jiru jedhee waa'ee kanaa dubbata. Asirratti wanna gara bara dubbachuun kan barbaachisaa ta'u akkamitti jireenya namaa keessatti wanna akkasii mul'achuu danda'a kan jedhu gaafii kaasuu danda'a. Of course kuni karaa hafuura qulqulluutiin hojii hafuura qulqulluutiin hojii hafuura qulqulluu jechuun maal jechuudha? Waaqayyo abbaa, waaqayyo ilmaa, waaqayyo hafuura qulqulluu isa waaqa ta'e, isa Kiristoosiin qixxee ta'e, isa waaqayyo ta'e, isa waa hunda uumuu danda'u karaa hafuura qulqulluutiin isa Kiristoos dubbate kana jireenya namaa keessatti immoo waaqatu iyyootu jirra oolchaa ool deema jechuudha. Namni maaloo godhe? Hoo amane. Namni maal godhe? Yeroo hunda wangeelaa barate. Namni maal godhe? Waaqayyo wajjin yeroo hunda iyyuu walii galteedhaan yaada waaqayyootiin, karoora waaqayyootiin,
karaa wangeelatiin hubannaa wangeelatiin gaafa qalbii diddiinnaan adeemu hafuurri qulqulluun nama keessatti apply godhaa deema. Namoota jireenya namaa keessatti akkamitti apply godha? Inni jalqabaa Kiristoos akka beeknu godha. Akkuma kanaan dura gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka fayyinu dubbatee jireenya keenya jijjiiree ammallee namatti dubbachaa jiru. Hafuurri qulqulluun kana godha. Itti aansee hafuurri qulqulluun isa wangeela keessatti akkamitti namni fayya jiraachuu irra jiraataa jedhe. Asuma wangeela irraa amma dubbachaa ture akka ergaa Roomee boqonnaa 3:13 kana namoonni waaqa Kiristoos ta'an akkamitti waa'ee foonii gananii karaa hafuuratiin jiraachuu danda'an jedhu kana dubbii waaqayyoo wangeela waaqayyoo kana akka hubannu godha hafuura qulqulluun. Inni jalqabaa kan godhu kana. Erga fayyinee booda jireenya keenya keessatti wangeela akka hubannu godha. Daba akka hubannu godha miti wangeela hafuura qulqulluun. Hafuurri qulqulluun jireenya kiristaanotaa amantootaa waaqa akka fakkaatan Kiristoos akka fakkaatan dhugaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dubbate akka fakkaatan godha karaa dubbii waaqatiin. Dubbii waaqa akkamitti jireenya kiristaanaa keessatti akka beekan. Hubannaan kun yeroo tokko barumsa beekumsa gaafa jedhan beekumsa lafa kanaa beekumsa sammuu beekumsa namoonni karaa adda addaatiin baratan jechuun. Of course sammuudhaan hubanna iyyee garuu sammuun keenya sammuu isa hafuuraa sammuu isa fayyi sammuu isa onneen isaa yaadni isaa jijjiirameen hubatanii yaada waaqaa isa qabatan jechuudha. Kanaaf jireenya kiristaanaa keessatti waaqayyoon kana godha. Waaqayyoon isa hafuurri qulqulluun kana hojjeta. Kanaaf waan isinitti hime kana Yohaanis 14:15 irratti namni ana jaalatu waan isinitti hime kana hin eega hojiirra oolcha. Yohaanis 14:23 irratti waan isin barsiise kana eega. Namni isa eegu ana jaalata. Kanaaf waaqayyoo nan beeka namni jedhu tokko faallaa waaqaa deemaa gara jabinaan mata jabinaan dogoggoraan cubbuu keessa jiraata waaqan beeka namni jedhu hin sobaa jechuudha akkuma wangeelli dubbatu. Kanaaf qalbii diddiirrannaadhaan waaqayyoo kan beeknu fayyina gooftaan nu kenne karaa kanaan kan ittiin gammannu kan ittiin jireenya keenyallee karaa irratti hin buufannu. Macaafa faarfannaa boqonnaa 119:97 irratti yeroo dubbatu maal jedha? Seera kee akkamittan jaaladhe halkanii guyyaa yaadannoo kooti. Halkanii guyyaa yaadannoo kooti seerri kee. Seera jechuun dubbii waaqaa jechuudha. Dubbii waaqaa jechuun ana biddeeni jireenyaa isa jedhe Kiristoos jechuudha gara biraati. Walumaa gala gaafa teenyee ilaallu gaa dubbii waaqaa jaalachuun, dubbii waaqayyoo beekuun, dubbii waaqayyoo barachuun, isaan jiraachuun jireenya kiristaanaa yookaan jireenya amantootatti irratti maal akka ta'e karaa hafuura qulqulluutiin akkamitti akka barachuun nurra jiraatu, akkamitti beekuun nurra jiraatu kana beeknaa jechuudha. Gooftaan keenya kanaaf ana biddeeni jireenyaa namni anarraa nyaatu hin beela'u, namni anarraa dhugu tasumayyuu matumayyuu hin dheebotu jedhee gaafa dubbatu waa'ee kanaa dubbachuudha. Yohaanis boqonnaa 63 irratti maal jedhe gooftaan keenya asuma boqonnaa kanarratti gaafa dubbatu hafuurri hin jiraachisa. Foon homaa dhimma hin baasu. Dubbiin ani isinitti dubbadhu kuni hafuura jireenyas jedhee dubbate gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jedha. Argitanii asirratti hafuurri hin jiraachisa. Hafuurri dubbiin ani isinitti dubbadhu kana foon homaa dhimma hin baasu. Dubbiin ani isinitti himu kuni hafuuras jireenyas. Egaa dubbiin waaqa gara tokkoon hafuura gara tokkoon jireenya. Kanaaf dubbii waaqatiif hafuura addaan baafnee ilaaluu hin dandeenyu jechuudha. Namni dhugaa waaqayyoo beeku tokko, namni wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos beeku tokko maal beeka jechuudha? Hafuura gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qaba. Waaqa beeka. Waaqayyo beeka jechuudha. Namni waaqa beeku immoo maal qaba? Jireenya qaba. Ilaala asirraa maal jedha? Dubbiin ani isinitti dubbadhu kuni hafuura. Dubbiin ani isinitti dubbachaa jiru kuni hafuura. Dubbii akkamii? Ani buddeena jireenyaati. Kan ani isin jedhee isinitti dubbadhu kuni dubbii hafuurati. Dubbiidha kuni. Dubbiin ani isinitti dubbadhu kana. Dubbiin kuni hafuura. Hafuurri kun immoo jireenya. Argitanii? Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos karaa daddaachiin jireenya namaa keessatti wanni dubbate karaa hafuura qulqulluutiin immoo boqonnaa 14 gaafa deemtanii ilaaltan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan dubbate kana waan isinitti dubbadhe kana hafuura qulqulluun hundayyuu isin yaadachiisa, isinitti hima. Karaa isin deeme kanatti isin jedhe kanatti akka deemtan godha. Kanaaf hojiin hafuura qulqulluu jireenya kiristaanaa keessatti kan raawwatu kana kan inni akka ijoolleen isaa hubatan, akka ijoolleen isaa ittiin gammadan, ijoolleen isaa namatti dabarsan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos barbaadu kana.
Kana hoo goonedha jireenya namaa keessatti, jireenya lafa kanarratti qabnu irratti, jireenya bu'a qabeessa jiraachuu kan dandeenyu. Addunyaan kun chaalenjii qaba of course. Bu'aacee qaba yes. Waaqayyoon kana beekaa gaafiyyuu hin qabu. Waaqayyooti waa hunda beekaa bara nu keessa jiraannu kan dhufuuf deemu kan amma jiru kan gara fuulduraa Waaqayyo beekuudha waan keenya. Waaqayyoon garuu maal jedhe? Wanni fedheef waa dhufu, wanni fedhe amma haa jiraatu, wanni fedhe iyyuu haa darbu. Ani garuu dubbiin anasitti dubbadhe kuni dubbii hafuuraati. Dubbiin hafuuraa kuni jireenyasi buddeena. Buddeena kun immoo anaan jiraadha. Harragaa fooniin biddeena fooniitu nyaatanii jiraachuudhaaf namoonni rakkatan baay'ee jiru addunyaa kanarra. Inni mataan isaa waan nama gaddisiisudha gara tokkoon. Bara addunyaa kanarratti namni nyaata filatee nyaatu, namni fooniin waan nyaatu dhabuun gadda guddaadha. Garuu gadda guddaa kan ta'u namni waan barbaadee waa nyaatu fooniin jechuu kooti. Nyaata aynata barbaade, bifa barbaadee waa nyaatu. Nyaata hafuuraa isa ana jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hoo nyaatiin garuu gadda guddaadha. Gadda caaludha. Maaliif? Nyaata kana hoo dhabe du'a bara baraa du'aa jechuudha namni kana dhabe. Kanaaf Kiristoos jireenya kiristaanaa, jireenya amantaa, jireenya wangeelaa keessatti dubbii guddaa ta'ee yeroo hunda kan dubbatamu irra jiraatu. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ana gaafa jedhu waa hundu ana, jireenyi ana, karaan ana, du'aa ka'uun ana, buddeenni jireenya anarraa hoo nyaattan hin beeloftani, anarraa hoo dhugdan hin dheebottani. Dheebochuu duwwaa miti burqaatu sin keessaa burqaa. Burqaan kun nama biraatti dheebuu baasaa jechuudha. Bishaan nama keessaa burqu namatti dubbanna miti amma dhugaa dubbanna namatti. Jireenyi kun nama baay'ee barbaachisaadha saba Waaqayyo. Waan hin dubbannu namoota baay'ee barbaachisaadha. Namootatti gaafa dubbannu namoonni dhugaa kanaan fayyu, dhugaa kanaan jiraatu, dhugaa kanaan gammadu. Waan salphaa miti namatti kan dubbannu. Dubbachaa kan jiru. Nu waan salphaa fakkaachuu danda'a. Namoonni waan ittiin rakkatan, waan ittiin ol baanii gadi bu'an, waan ittiin jireenya adda addaa chaalenjiitti ta'an gaafa itti himnu tasgabbii ta'aaf. Kanaaf Waaqayyo fuulduratti namoonni hin tasgabbaa'u. Nama fuulduratti namoonni hin tasgabbaa'u. Chaalenjii qaba, waan qaba wajjin illee akkamitti akka diilii godhan, akkamitti akka jiraatan, akkamitti akka waan kana ayyaana Waaqayyootiin akkamitti akka bira darban, akkamitti akka beekan. Namoonni karaa adda addaatiin chaalenjii ta'uu danda'u lafa addunyaa kanarratti. Bifa isaa garaagara malee. Garuu Waaqayyoon karaa hafuura qulqulluutiin, karaa dubbii isaatiin, karaa isa dhugaa ta'e, karaa jireenya ta'e kanaan maal godha? Hin jabeessa. Karaa itti hima. Karaan ana, jireenyi ana, du'aa ka'uun ana, dhugaan ana, ani ana jedhee gooftaan keenya nu dubbatu kun kanaaf ayaa. Kanaaf Waaqayyoon inni jalqaba irratti dubbate Eloheem Waaqayyoon ana, jireenyi ana, karaan ana jedhee dubbate gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Kanaaf Waaqayyoon jireenya keenya karaa adda addaatiin karaarra buuse jedhee yaada. Karaarra buuse jedheen amanaa. Maaliif? Sababni isaa wangeela isaa waan ta'eef. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kanuma dubbate ammallee buddeena jireenyaa kanarraa nyaannee jireenya bara baraa qabaannee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos amannee warra amanne immoo jireenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoos galateeffannee ittiin gammannee akka jiraannu kadhannaa kooti. Kanaaf ani buddeenni jireenyaa gara koo kan dhufu hin beela'u, kanatti amanu matumaa hin dheebotu. Namni karaa Kiristoos dhufu hin beela'u. Namni Kiristoos irraa dhugu hin dheebotu. Ulfinni kabajni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Eebbifama.